Ati eenyu boo? Ani Godeessoo Nagaasaa jedhama. Ayyee. Godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Araaree. Ayyee. Ganda Leenca Gurraacha Araddaa Leencaa Baqqalee keessatti dhaladhe. Ayyee. Hojiin gahee hojii koo waraanaan ture. Ayyee. Waraana mootummaa an ture raayyaa ittisa biyyaa 2000 kaasee lolarran ture. Ayyee. 1999 leenjii xumure 2000 gara waraanaatti makame. Ayyee. Naannoo Sumaalee irraa lolarran ture. Arshaa Altaad. Ayyee. Olaneef. Ayyee. Isaan kana faana waliin lolaa ture. Ayyee. Yeroo lollu keessatti mootummaa kana faana yeroo qabsaa ture keessatti Ayyee. nyaata waliinaan dhiiseen gara maatii kootti deebi'e. Ayyee. Otoo maatii kootti deebi'ee galee taa'aa jiru mootummaan bilisa immoo Oromiyaaf poolisii Oromiyaa taatanii uummata keessanii dhaabachuu qabdu inni leenjisan naannoo Shawaa Lixaa mana leenjisan qallee kan jedhamu naannoo Hambootti. Ayyee. Leenjinee booda garuu gara Wallagga Lixaatti nu bobbaasa ture. Ayyee. Kora bittinneessaa Oromiyaan ture. Ayyee. Kora bittinneessaa Oromiyaa taanee yeroo jirru keessatti nama 32 taanee baasii anatoo deemnu waraanni hooboo naannoo innaan godhan jedhamu. Ayyee. Naannoo Gimbii. Ayyee. Godina Gimbii jalatti. Ayyee. Nu booji'ee ture. Siniin si boojii. Nu booji'ee. Ayyee. Yeroo nu booji'ee kana keessatti namoota achi keessaa basaastummaa fi ragaa adda addaa ragaa sobaa qaban irree adda baafatanii namoota 18. Ayyee. Shaamballoonni jiru, shaalaqoonni jiru. Ayyee. Wanta deemnuu fi saba Oromoo akka dhaabannu, saba Oromoo akka hangalaasuu hin qabne, saba Oromoo akka cunqursuu hin qabne, waadaa nu gashanii saba keessanii dhaabachuu qabdu nuun jedhanii. Ayyee. Gara hojii keessanii deemtanii baru. Ayyee. Saba Oromoo dhaabachuu qabdu, hojii qulqulluu hojjechuu qabdu nuun jedhanii gorsanii turan. Ayyee. Yeroo sanatti yeroo deemu sana keessatti gara hojii kanaa yookaan hojjechuu eegalu. Hiree ofii murteeffachuu waan hin danda'amneef. Ajaja namaatiin deemna waan Ati waraana hoobootiin gara Wallagga Lixaatti gara Beegifaatti qabamtee booji'amtee turte hooboon si gorsee si gadhiise. na gadhiisaa ture. Si gorsanii si gadhiisan. Ee, Ammallee lammaffaa harka hooboo galtanii jirtan. Ammarree deemnee. Lammaffaa harka hooboo galtee jirta waan taateef ammas lammaffaa si gorsinee si gadhiisna moo waraana bilisummaa Oromoo taatee loluu barbaadda? Waraana gosa bilisummaa Oromoo ta'ee loluu nan barbaada. Mee ati ga'umsa waraanummaa irratti qabdu meeshaa akkamii akkatti dhodhokkaata turte meeshaa akkamii akka dandeessu waggaa meeqa akkatti loltillee mee ifa nu godhu. Ani waggaa raayyaa ittisa biyyaa yookaan makalaakaa keessa waggaa 3 fan ture. Ayyee. Yeroon ture kana keessatti bireenis dhukaasaan ture, sinaaperii, kilaashii, boombii kana fayyadamaan ture. Diishqaa dandeessaa dhukaastaa? Diishqaa hin danda'u. Ayyee. Garuu na yaala malee hin danda'u. Warra sana warra kamitti tokkosa diishqaa sana? Diishqaan jiru namoonni leenjii makaanaas joota warra akkasii. Makaanaas. Warra makaanaas jootadha kan gaantaa Miseensa shanaffaa. Gaantaa shanaffaa. Gaantaa shanaffaa. Isaan leenjii. Ayyee. Manaa hin leenjiin isa. Amma waraana bilisummaa Oromootiin ammallee qabamtee jirta marsaa lammaffaadha. Amma ati hooboo taatee waraana bilisummaa Oromoo wajjin loluu barbaadda moo galtee maatii wajjin jiraachuu barbaadda? Ani waraana adda bilisummaa Oromoo faana loluun barbaada. Loluu barbaadda. Kanaafiyyuu insi simanna si jaalanna si fudhanna rakkoo tokko hin jiru atis Oromoodha egaa harka kennattee si qabanne si dhuunfanne si boojinirra waan taaneef atis hooboo taatee loluu feeta kanaa booda. Fayyuu nama nan fe'a. Akkas miti haa ta'u gatoo.